Suma jalachun Rufabo harsiti Suma jalachun Rufabo harsiti Odo arkahin kufne Ya tafsir kifti Suma jalachun Rufabo harsiti Suma jalachun Rufabo harsiti Odo arkahin kufne Ya tafsir kifti Ashama harkafuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan egaa televiziyoonii Harariitii keessummaa torbaanii qabannee dhufneeti kan jiru. Keessummaan keenya har'aan tanaa dargaggeessa ol guddata dargaggootaaf fakkeenya aartii Oromootiif ammoo abdii boru kan ta'e waliin wal isin barsiisuudhaaf haalduree mara xumurattee sagantaan keessummaa waarii salaamtaa isinitti dhaammachaati kan jirtu. Torban haala akkamiin dabarsitanii as geessan dargaggeessi wal isin barsiisuudhaaf jennu kun eenyu tan jettuuf gaa na cinatti argamaa isumarraa kan bartan ta'a. Jamaal Adam Malkaaballoo Waayuutti dhalatee guddate. Aartiis daa'imummaarraa jalqabee hamma ammaatti jira. Aartii akkamitti itti galte kan jiru achi tarkaanfachuu keenyaan dura Jamaal Adam daa'imummaa mee maal fakkaata? Daa'imummaan akkaan jedhee musin beekoo miira jeetii yaada daa'imummaa. Daa'imummaatti namni fedhii hedduu qaba. Nutis fedhii du'an inni uumamte keessa. Aartiin fedhii jalqabaati. Eegallee akkasumatti. Daa'imummaarraa jalqabdeeti kan gama aartiitti seentee jechuu barbaadeeti keessattuu yommuu umrii dargaggummaattis artistoota kanneen akka Kadir Martuu Shukrii Jamaal Faatii wajjin kan gama aartiitti seentee sanmee itti deebina kilipii takka hojjetteeti kan jirtu. Kilippiinis gaa mata dureenis qooda malee hin taatu tan jettuudha. Mee boodarratti gaa kan daawwattootaa fi akkasumatti ammas dhaggeeffattoota FM Hararis affeeruu ta'a. Mee waa'ee sirba kana haasofnu? Hayyemee maalirraa kaateeti kan sirba kan hojjettee sirba kan hojjechuuf eenyutu fakkeenya siif ta'e? Dhugaadhaa wallee kana bara 1999 keessa ijoollummaatti barreesse. Qooda malee hin taatu maalirraa ka'ee yaada gugura garuu warreen mataan Kadir Martuus Daawit Mokonnon wallee isaa takka ture. Waan warri dirqisiisanii intalaa warri dirqisiisee nuti ijaarsis fedhii malee amantii hojii ol qabsiisee kan jiru. Sababa sanirraa ka'eetiin hojjedhee amma booda keessa fooyyessuun bara kana maqaa sanis itti dabaluudhaan hojjedhee jira. Kali kamale almana mawantatu Bulti wani kamiti akka obsa kabatu Bulti wani kamiti nafobsi tenya naftu gari beka anangana jalatu ya jalatu warabbi nje male wantatu nadifte rumtaje garu rango ansira wanansabu rango ansira wanansabu
ولينكنو ولينجني وليبويا سيدبنامو ما دعنا مدمتك بيديا شمس سجالتها أتيو مانتاتو سانجا جباتي سميرا كنجي فتو ومن شكينته تكاري كانفتو تجارو كتين سميراتي سببو جمس سجالتها أتيو مانزاتو سانجا جباتي سميرا كنجي فتو ومن شكينته تكاري كانفتو تجارو كتين سميراتي سببو irra deebiteetti kan hojjette malee keessattuu sirboottan hedduudha kan hojjettee oodiyoodhaan uummata biraa qabdu. Mee warreen gama artiitti yeroo seentu haalli itti seente keessattuu ammas walaloolee baay'ees ni barreessita. Sanitti achi dabruu keenyaan dura mee gama artii akkamitti seente? Gama artiitti kan hin seenu danda'e artiin dirqamtee waan ajajamtee seentuu miti fedhiidhaan. Kaartitti galuu dandeessu artiin ijoollummaadhaan dhaggeeffatteetti seente moo keessatti ifa gartee moo uumamumaan namni waan kana qaba jeetii keessumatti ifa gartee keessumatti agartaa yeroo daa'imummaatti suuti hawwisoo waan akkanaa keessatti achirratti mana barumsaa keessatti oolmaartii irratti waan hojjannaa gaaf barannu achumarraa kaaneeti keessumaa seenee bakka hangaarraan tanaa yeroo baadiyyaatti guddannu keessattuu sirboottan dhageenyu jira. Sirboottan daa'imummaadhaan dhaggeeffachaa turte ni jiranii? Wallee Alii Birraa beekamaadhaan hindi akka dhageeffatu. Qamar Yusufaanaaf walleessaan dhageeffadhee gurra kan nuuf keessaa Adinaan Mahamadii fi Alii Qamar Yusuf wallee naaf hangafaa akkaan hedduu dhageeffadhu. Gara walleetti illee seenu kan na godhan keessa. Okay, mee sirboottan dhaggeeffachaa turte laata umrii daa'imummaa saniin tan yaadatu ni qabdaa? Qabee. Qamar Yusuf gaaf tokko intannoo wayii takka kaaseetii isaa ka fedhiin tantee hundi ishee tokko hedduun jaaladhaan ture hin beeku itti baneetiin deemee kaaseetii qorrii ka tursan galee dhiqachuuf manaa bee akka irraan deemne walleen sana dhageeffadhee irraa deema itti baneetiin ilaalaa irraa deema akka irraan deemne wallee sana iddoo ani jaaladhuuf akka irraan deemne ilaalee kaasita fuula keessa kaadhee deebee yeroon deebee itti kaa'uun irraa gara galee itti kaa'amee habiraatee naa wallisee bakka jijjiiramee jeetii booyee irra naa kaa'ee baleessa fayyadu akkasitti gaafate ture. Mee sagaleedhaan irraa yookaan walaloodhaan ni yaadatta laata? Sirba sana. Hayyee abshir itti deebina samballoodhaan kan itti deebinu tahaa mee gama walaloo keetitti as deebinu yeroo baay'ee Albert James Facebook irratti maqaa joonii kan fayyadamtu walaloolee baay'eedha kan achirratti uummataaf gumaachaa turte dhiheenya kana garuu hin jirtu maali chitiinsa? Facebookiin san egaa sagaleef kan itti fayyadame walaloolee baay'ee kitaaba lama akkas ta'u kan inni achirratti barreesse sababuma wayitiin narratti cufamu danda'e jaafuriif garuu ammaan kan halkaniif guyyaa isuma hojiinsaa ammoo kan dubbadeen beeku bilbilli koo harka koo hin buutu harka kiyyaarraan bahu isuma naanneessu jira hanga ammaa naaf hin baran. Hayyee walaloo saniin koomentiilee hedduu harkachaatu turte mee walalooleen ati barreessaa turte keessattuu ni yaadadha namoonni walaloo sanittillee muuziqaatti hojjetanillee ni jirani mee mata dureelee isaanii ni yaadatta? Warreen Facebook irratti hordofan yaadachiisi. Okay. Nu fakkeenyaaf takka yaada xiqqoo waan irraa yaadadhu. Yaada jechuun maali jaattan baaftee beektaa karoora kaayyoo kee yaadaan fayyadamtaa gaafa si gaafadhaati naaf deebistaa. Yaadni gosa meeqa inni nama jiru kan kaleef kanarraa kan sitti dhufu sadeen kana keessaa kan rakkoo si furu kamii taalaadha kan nama si jijjiiru jira. Maa yaada jaamataaf dhukkubse kaayyoo karoora isaaf duubatti hambise. Anaa durin beektuun nuuf hin faarse waan akkanaati utuu isaa yaadachuun natti godhuun barreessa.
Jamaal Aadamii wajjin egaa warreen mana keessan teessanii iddoo garagaraatiirra televiziyoonii keessan televiziyoonii Hararii FM keessanii foo FM har'a godhatanii sagantaa tan hordofaa jirtan kan wal baraa jirtan jechuudha. Muuxannoo fi mudannoo isaati kan isin biraan gahachaa jiru. Keessattuu Jamaal Aadamuu walaleessaa fi akkasumatti ammas nis weellisaadha wallee isaatirraas waan baay'ee kaasaati kan jirru. Jaalalli soora kuusadhu fuulduraaf galaa godhu sirba joo qabda mee waa'ee sirba kanaa wallee sana walaloo isaa mootiin Abdullaahi kan qopheessan isaan naaf hojjete walaloo yeroo lamaan hojjete bakka istuudiyoo adda addaa lamatti miira garuu fedhiiti yanaaf hin guunne akkanumaan bileetti hojjenne yadalaa sana naaf gobbee tuttee ganama isaa fooyyeessee hojjechuuf jaalalli sooraa kuusadhu fuulduraaf galaa godhu jaalalli sooraa kuusadhu fuulduraaf galaa godhu kan wajjin nyaatee waldhabnee ama sabbataan garaa hedduu sifta hubadhu siriyaa jaalalaa kakka durii taane haa jiraannu hiriyyee booleeyyan gaarii taane haa jiraannu hiriyyee booleeyyan gaarii. jirte jechuudha. San qofoo osoo hin taane uummataaf kan isaan biraan geenyu tahaa sirboottan nu biratti argamanii akkasumatti ammas fuuldura keenyatti albama hojjechuudhaaf qophiirra jirta. Albama kanamee yeroo hangam keessatti uummanni si haa eeggatu? Jahan kanaaf akkas wanni aartii hedduu akka jedhanii ta'anii ilaalanii miti beektaa nama tursiisaa muuziqaan ammas hedduu dadhabsiisaadha. Kanaati ji'a jaha booda amma wallee akka kiliipii hojjedhama yeroo gabaabduutti gadhiisuu waan hin deemuuf kan ji'a jaha booda albama sana wanni lakkisuu fakkaata. Ji'a jaha itti dheerata uummatatti akka daftee waan kana hojjettee uummata biraan geessu nutis ni eegganna. Mee yemmuu aartii kanatti galan keessattuu aartiin akkuma ati kaasuudhaaf yaaltee hedduudha nama dadhabsiisa. Gama baasii fi akkasumatti ammas diinagdee wantoota garaagaraatiin muuziqaa kana hojjettee uummata biraan gahuudhaaf uummata biraa onnachiiftuu yoo isaan si dhaggeeffatan si daawwachuu fi si dhaggeeffachuu bira waan taree faayidaan isin irraa argattan dilasii miti. Mee bu'aa bahiin isin keessa baatanii muuziqaa takkatti hojjettan mee maal fakkaata waan kana kaasii xiqqoo haasoo? Yanni bu'aa bahiin as keessatti dadhabbiis akkasuma akka qabu namni walleen keenya amma gara qarshiitti jijjiiramee sharamanii hin dandeenye hojjetamu malee gara naan dammoo deebi'ee ammallee aartistoonni wallisu malee warri muuziqaatis asirratti hedduu dadhabsiisaa hojjechuuf yeroo san argattu qarshiin ati baasisan fedhii kee hangas hin guunne san ta'a yeroo keessa jala ajjeesaa hojii keetillee garuu ni miira waan keessa jiru dhiisuu hin danda'u sababa kana malee yoo bu'aaf jijjiirama isaatiif ta'e aartii namni ni hojjeta jedhee iyyatu garuu fedhii qabnuuf jecha kan wallee haala fi aartistoonni hundinuu aartii irraa fagaachuu hin dandeenye sababa kana malee tokko ni jira jedhee yaadu akkana fakkaatu. Wanni guddaan isin hojjettaniif isin keessa keessanitti waan isinitti dhaga'ame dandeettii keessan baastanii weellisaan keessattuu daawwitii hawaasaati. Kan uummanni sun keessatti if argu aadaasaa, duudhaasaa, eenyummaasaa itti calaqqisiisee itti baafatee itti of laaluudha. Kan ammoo uummanni isin dhaggeeffachuu fi isin daawwachuudhaan isin cinaa dhaabbachuudha qabaan nutis dhaamsa sagantaa teenyaati. Keessattuu dargaggoota keenyaafis wanti hin dandeenye hin jiru tajaajilu kanumaan kan barsiisudha. Mee mudannoo kee hanga tokko nu biraan geetti keessattuu aartistoota Oromoo babbeekamoo kanneen akka Kadir Martuutii wajjii fi Shukrii Jamaalii wajjin waan baay'ee dabarsitanii jirtanii gama aartiitiinis ta'uu jiruu fi jireenya kee keessatti mee mudannoon ati hin daganne tokko lama mee uummata keenyaaf himiti yoo xiqqollee isaan seeqqachifte. Mudannoon hedduudha. Yeroo takka wallee takka wallee isaa ture akka guyyada la qabachuuf walloota
ጊዜን ወልሶ ጫልቱ ፊ ሰሚራ ወንት ወላሂ ሳንደው ወንት የሮት ዶሎ ማራ አከስቲን ወለ ተካ እንደለገዴ ገሉ ኦጂ ቱማንጅራ ሳዶ ፊ ካኒ ተካና በነራ ያዱማ ከት ተካና ዳራራ ይሮንጆ ሰሚራ ቹደንት አንዴ ምጫንት ሳይጀኒ ሰሚራ ናርካቲ ሙሪ አሶን ወልሰን ፊት ሰሚራ ከይሳን ነብዱ ሲንጃ ሰሚራ ቹደንት ማሊ ሰሚራን ቱን ሙደኖ ደት ቀብደሞ ይቲ አኒ ዱባ ስለኝ ጅራት ቱራንድራ ጫልቱ ፊ ወለሎና የደለተካን ተቀበቹ ፈየደሞ ከይሳይ ሰሚራ ቢጫልቶ ወለሎ ሌን ካደ ለምን ከይሳ ተቀጫቱ ሰሚራ የት የደለት ተቀበቹ ፍጥሬ ሃዬ ቱኒስ ጋ ሙደኖ ሂንደብዱ ሙደኖ ብራይፍ ዱባን ደብዱ ቦደ ከን ሃሶይኑ ተሃ ኤጋ ሲረት ሂሙን በርባኔ ሜ ሙደኖ ብራ ተን ከዲር መርቱ ፊ ሹክሪ ጀማል ፋወጂን ደበርሲቴ ኡመተ ከኛ ብራንጌ ገመጋፊቲ አንቱ ጤች ደበር ኦኬ ሙደኖን የሮሰኒ ነቲ ወልሱ ካን ከዲር ጅንቱሬ ከዲር አከማቲቲ ከኖሊ ጉደኔ ኢሳ ብራ በራሳ ገልተን ጋፈን ለባሶን ከራጅማ ሲጆሉማ የደሜትር ጅራ ከዲር መርቱ አልበማ ለኪሰ የቹን ደቄ መነ ሙዚቃ አባገዳ ጅራታ ለኮሰ ሳኒ ቢልቢላ ለኮሰ ቢልቢላ ሰምበርባዴም ቢልቢሌ ከዲር መርቱና ገና አንጂኒ ናቹ መጅራት ለካዬ የሮሰና ሀኒ ፍረቴ ኦማ መና ሙዚቃ ሰንከይ ሰጋሉ ጅሬኝ ሳሰችቴ ኪንዴካ ወረሙነ ሙዚቃ ረደወቴ እንጅሩ ከዲር በይኑ ናንጃን በከጅሩ በከቢራ በርባዲ ናንጃን አከስቲን ከሄዱፈ አኒስ ወልሱፍ አንንቴ ነው መና ሙዚቃ ሰንደቄት ረበሸ ወቀጣይርሳ ረበሸ መዶላቡ ገለዴ መዶላቡ ላሊ መዶላቡ ሰንደቄቲን ከዲር ገባሳ ባሱ ዋከን እንዴ ገቤነ የለፊ ገኒ ነየለፊ ጋን ድረፊ ገቲን ጊዜ ነው የሮንዶ ዴቪ አማሳስ ጀላስ እንዴ ከዲር ገባስ ይጃኒ ተርባን ተካፈተ ሲቲ ከዲር ገባው እንጅሩ ዋና ጃይባቲ ከሰቱ ጋ አርቲ የሙጀን ዋን ወራበሜ ሂንዱኔ ዮኒ ሃሶ ይነጀነ ጉያ ኩኑኑ ፊን ገው ሙደኑ አጃይባቲ ሙደኑ ሲሙደቴ ገመ አርቲ ትራሞ የሙ አቺባኑ ከሰቱ ደርገጎታፍ አካ በሩምሰቶ ከሰቱ ሙጠኑ አዳዳት ስሚ ቀብዳ ጉማ harkaan hojjetu wantoota garagara keessattu miidiyaa wajjin illee wal qabate wantoota garagara ni hojjetta waan takka qofarratti miti amma Jamaal Adam gam fuula duraatti walaloodhaatti barreessutti itti fufamu laata Facebook ni isaa yeroo banamu walaloo irratti haa eeggannu walleedhamoo akkami fuuldurri isaa karoorri isaa an akka yaada walumaan jajjira walumaan jajjaasi walaloo duraanis qaama taanee jira walaloo naddambaanu haasawarra walaloo nirran dhiyaata wallees walaloonis waa wal qabatatee farraan fagaadha jee yaadu artii keessaan bahu kolii galaatti karaa kanaan kitaabaa soo rabbinaaf mijeessee barreessuudhaaf yaali qabda waan ajaa'ibaati dargaggoonni keenya keessattuu barri kun bara haarayaa yeroo wanta yaadan itti galma gahatanii keessattuu warreen araada irratti iddoo garagaraa yeroo keessan itti dabarsitan kitaaba dubbisuun waa dubbi aadaan waa dubbisuu dargaggoota keenya biraa kan beeknu bara haarayaa irratti immoo akka of jijjiirtan kunis barumsa isiniif ta'a jenneeti kan abdannu Jamaal Adam walalolee ta'e keessa warreen akka weellisaa Umar Gubbee bira katare warreen walaloo kana sirbatti jijjiiranii weellisan ni jiranii laata hangammaatti kan yaadattu akkas hojiidhaan ta'a gaafuma hojiinsaa haalatti beekummanni kiyya haa baranidha gaafasuma malee ana fi akkas baasuu hin danda'u warreen naqadee hayyee warreen mana keessan teessanii iddoo garaagaraatirraa sagantaa teenya gama televiziyoonii Hararii fi FM Harariin hordofaa jirtan muuxannoo kanarraa waan baay'ee akka baratan abdii guddaa qabna gaaffii deebisaan keenya takka lama jechaa gama xumuraa miilachi kaafachaati kan jiru gaafa albama isaa hojjetees deebisnee kan isin biraan geenyu taha
Jidduuttis gaa sirboottan isaa dhaggeeffachaati kan jirtanii mee maayii irratti wanti ani hin kaasne yoo jiraate carraa kanatti fayyadamuudhaan warreen yommuu aartii kanarratti hojjetuu fi roga garaagaraatiin si cinaa dhaabbatan warreen galatoonfachuu barbaadus yoo jiraate carraan siif banaadha haasa'uu dandeessa. Carraa naa kennitanii aartii fi aartistoota irratti xiqqoo ibsata yaadu qaba. Dhugaatti dubbachuuf artistoonni gara walleetii warra filmii hojjetan keessatti miidhaa hedduu gadi. Keessattuu warri wallistoota muuziqaa hojjetan keessatti warri ogummaa harkaa qaban muuziqaa hojjetan hedduu miidhaa guddaa irraan jiran jeetii yaada. Baay'inaan amma afaan keenya gabboo aadaas keessatti kan hojjetamu. Muuziqaan isaa humnitii muuziqaa sanii adda addaa dandeettii osoo hin taane waan ilaalchaan teena fakkaata. Garaagarummaa walleelee keenyaa fi wallee afaan biraatiin hojjetamu yoo ilaalle biyya kana keessatti garaagarummaa guddaa jira. Sababa kanaaf afaan guddisuuf wal dorgomuu dhiifnee uummata biraatiin aartii guddisuuf haa kaa'anu waan ta'uuf isaanis qaba. Lammaffaa irratti galataa namni galatoonfachuu barbaadu warra waan kana keessatti yeroo dheeraaf na gargaaranii akkaan keessaan ba'anii akkaan hin daddabnee abshirri jawaadhu jee na jecha isa keessatti jalqaba meetti na dullaa itti galatoonfachuu barbaada. Lammaffaa irratti ati namoonni yaadamu baay'een jiranii asirlee warri maqaan dheeni hedduun naaf galatoomaadha keessumatti. Hayyegaa atis hanga eejensii sabquunnamtii naannoo uummata Hararii dhuftee muuxannoo fi mudannoon qabu kana uummataafiin qooda jechuudhaan hanga istuudiyoo keenyaatti dhuftee yaada bal'aa nu wajjin taasisuu keetiif guddaa nuuf galatoomii siin jenna galatoom. Hayyee warreen mana keessan teessanii iddoo garaagaraatirraa sagantaa waarii alhadaa tan bashannanaa guyyaa kana egaa warreen hordofaa jirtan keessummaa waarii sagantaan dhaaraaf jettee walitti qiqqindeeffattee isin biraan gahaa turte kana fakkaata. Torba yoo rabbiin jee nama torbaanii waa taasisu sagantaa fakkaataa barsiisaa fi bashannansiisaadhaan amma walitti dachaanutti qopheessuu sagantichaa Angeelan Jamaalii fi gama ogummaa kaameeraatiin Aayishaan Lafaana turte ogeeyyota istuudiyoo dubbara wajjin ta'uudhaan jechuudha. Akka sagantaan torbee kuntee isin bira geessu shooramataa. Hamma torbanitti torban gaarii nuti dabarsaa sagantaalee televezyiinii Hararii kanneen afaan itti fufatu. Nagayaanis. Bultii waan kaamiti akka obsa qabaatu. Bultii waan kaamiti naaf obsitee nyaanaftu. Gari beka anangana jalatu ya jalatu warabin je male wantatu nadifte rumtaje garu rango ansira wanansabu rango ansira wanansabu Amartiti yatanaya yahiriya walinganu walingenne waliboya sidamnamu dumada namidamte gubindiya walinganu walingenne waliboya sidamnamu dumada namidamte Jalataha, ati umanta
obsaan jajjabaattee samiirraa akka injifattu omaan shakkiinatti takaarii kanaftu ijaaruu keetiin samiirraati sakaltu jamsa si jaalata ati numaan taatu obsaan jajjabaattee samiirraa akka injifattu omaan shakkiinatti takaarii kanaftu ijaaruu keetiin samiirraati sakaltu gamaalee waan taatu hireen abbaan dabartu rabbiin jahee malee kalma namaa waan taatu ani keetatistiyaa ohiin yaa hiriyaa ani keetatistiyaa saamuyee samiidhaa hin bohiin yaa hiriyaa Borole matiin jalalaan sindabalee hiikumaan jaalala kunu isaaniin galee moofatti hin cabsiinaa milee boorooni deebifaanna taakalee saamuyee samiira